Waraanni bilisummaa Oromoo jaal sanyii Nagaasaatiin hoogganamu dhiyeenyatti kan gara mootummaatti galee jaalmarroo akka harkaan qabee fiduuf ajajni itti darbee jira. Oduu hedduu rifaasisaadha jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo nama Oromoo ta'e kamiyyuu ni quuqa jechi kun yookaan wanti kun ni miidhallee ni rifasiisallee jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo waan hedduu nama dhibuudha jechuudha. Oduun keessoo nu dhaqqabaa jirtuu fi akkasumallee hayyoonni illee irratti gungumaa jira. Namoonni baay'een akkaataa itti ol baasee dubbatu dhabee rakkataa jira. Hawaasni keenya kana gidduutti goolamaa jira. Keessafuu naannoo Wallaggaa fi giddu galeessa silaa bakka nageenyi yeroo dhiyootti itti bu'a jedhamee yaadamaa ture. Nageenyi yaadamaa ture sun karaa golgolatti jijjiiramuu keessa beektonni nuunganii jiran. Kanallee isiniin geenya hanga jaalmarroo qabdanii harkaan qabdanii morma isaa qabdanii nutti kennitanitti jechuudha. Waan barbaaddu kamiyyuu isin gargaara jechuun mootummaa fi gara jaal sanyii mootummaa waliigalee jechuudha. Jaalmarroo irratti bobba'ee jira. Kuni kan irratti bobba'ee waraana bilisummaa Oromooti. Kan barbaadamaa jirullee waraana bilisummaa Oromooti. Ajaa'iba! Raajiin jettanii kun kan baranaa kun bari baasa. Bubbullee waa argina. Amma silaa kan argaa jirru dur hin jirredha. Ilma Oromootu ilma Oromoo irratti du'a murteessaa jira. Ilma Oromootu ilma Oromoo barbaada jira. Ibidda qabatee gara bosonaa deema. Eenyuun moo'ata? Eenyutu dogongore ni eegna waliin gara fuulduratti bal'inaa waliin ilaalla. Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo har'a hincitii jabduu takka isiniif qabannee dhufnee jira. Hanga dhumatti like, share, subscribe godhuu hin dagatinaa. Sababnis viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u ni fayyada jechuudha. Oduulee guyyaa guyyaan Oromoof Oromiyaa irratti ta'u oduulee waqtaawaa dhaga'uu barbaaddan filannoo keessan chaanaala Oromaan godhadha. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo ijoo har'a isiniif qabannee dhufetti yoo isin ceesisu jechuudha. Maanguddoo waggaa 60 olii kan qotee bulaa ta'e irratti jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kan jaal sanyii Nagaasaatiin hoogganamu jaalmarroo bakka jiru hima. Waraana jaalmarroo bakka jiru hima jechuun jaarsa waggaa 60 qabanii jechuudha. Akka malee harkaa miila hidhanii akka dararaa jiran jechuudha. Inboxiidhaan namni wayii keessaan na ergee jira jechuudha. Daawwattoota kiyya nama kuni oduu miidiyaa irraa dhaga'e miti jechuudha. Waan kallattii namoonni viidiyoo waraabanii jechuudha. Waan hundaa'u ragaa guutuu waliin jechuudha kan naan qaqqabsiisanii jechuudha. Waan fakkeenyaaf viidiyoon kuni aneemmoo toon asirratti gadi dhiise jechuudha. Namoota viidiyoo san waraabame lubbuun isaanii akka baatu ni beekama jechuudha. Garuu namni kun waadaa na seensisee oduu kana qofa miidiyaarra oolchi jedhee kan na qaqqabsiise jechuudha. Viidiyoo gadi hin dhiisinii ragaaf guyyaa ol baaftuu jira. Ragaaf lafa kaadhu jee nama na ergee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo wanni biyya keessatti deemaa jira hedduu nama gaddisiisa. Kan barbaadaa jiru waraana bilisummaa Oromoo ilma Oromooti. Kan barbaadamaa jirulleen ilma Oromooti. Ajaa'iba bar! Ajaa'iba dhugaa rabbii ajaa'iba! Hedduu nama ajaa'iba! Maal jedhan? Waraanni adda bilisummaa Oromoo kan kaleessa waraana mootummaati. Isin waraana mootummaa nyaachifta waraana mootummaa bakka jiru nu himaa jedhanii kalee nu cinqaa turan giddugaleessatti jechuudha. Nu cinqaa turan har'ammoo jaalmarroo fidaa jedhanii afmuuzii afaanitti nu deebisanii nu sodaachisaa jiranii waanuma keessa jiru wallaallee jechuutti jira. Hawaasni nageenyi silaa yeroo xiqqaaf waraanni bilisummaa Oromoo giddugaleessa gara mootummaatti harka kennate xiqqollee ta'u ifni gara giddugaleessaatiin ni mul'ata jedhamee eegamaa ture. Gara dukkanatti jijjiiramaa akka jiru hawaasni naannoo san jiru eeruu nuun ga'utti jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo walumaanuu argaa jirra, walumaanuu dhagaa jirra. Amma yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo jaal sanyiin hoogganamu jechuudha. Kan gara mootummaatti dhiyeenya harka kennate akka jirutti iddoo leenjii itti fudhataa jiran xumuranii gara jaalmarroo barbaadutti bobba'anii jiran. Hanga jaalmarroo qabdanii morma isaa qabdanii harka keenyan geessanitti waan barbaadan kamiyyuu miilarraa kaafnee hanga mataatti isin hidhachiifna. Qabeenya taanaanis waan barbaadan isiniif murteessina yookaan isiniif kennina. Jaalmarroo iddoo inni jiruu fi akkaataa waraana inni itti lolee lolchiisaa ture hundaa'u keessa waan beektaniif akkaataa waraanni bilisummaa Oromoo itti waraana mootummaa kana booji'aa turee fi siltii isaan itti rolan hunda waraanni bilisummaa Oromoo keessa ture waan ta'eef ni beektanii. Waraana bilisummaa Oromoo kan argitanis booji'aa waraana jaalmarroo bakka argitanitti tarkaanfii irratti fudhata. Jaalmarroo immoo jiraa isaa hamma qabdanii harka keenyan geessanitti waan barbaadan
rasaasa shugguxirraa kaasee hanga marfii fi hanga helikooppitariitti yoo barbaadan isin deeggarraa isin duuba jirra jechuun murteen itti darbitee jirti. Raajiidha barra kan bara kanaa kun dhugaa rabbii raajiidha. Ilmi Oromoo gizee ilma Oromoo irratti waan akkanaa murteessu baay'ee kan nama gaddisiisudha. Hawaasni naannoo sanii waraanuma bilisummaa Oromoo kan kaleessa waraana mootummaatiin wal lolaa ture. Asitti ni beenna nyaachifnee obaasaa turree jedhan kalee asitti nyaachisaa obaasaa dudda keenyarraa nyaatanii sabbata haadha keenyarraa hiikkatanii nyaatanii dhugaa turanii jedhan. Har'ammoo deebi'anii waraanuma kalee nu waraana keenya jennee nyaachisaa turreetu har'ammoo diina nutti ta'e jaalmarroo bakka keessanii fida. Waraana jaalmarroo bakka itti argitanii isa nyaachiftanii fidaa jedhuun nu cinqaa jira afaanumaa wallaallee jedhan uummanni hawaasni gara giddugalaa jiraatu jechuudha. Waan hedduu nama gaddisiisuudha jechuudha. Kun dhugaa rabbii hedduu nama gaddisiisa. Ilmi Oromoo ilma Oromoo irratti haala kanaan taphatuun baay'ee biyyi sun garamitti akka deemaa jirtuu fi inumaa barammaa uummanni ijoollemmaan waraana keessa jirtu waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane waraana mootummaa keessa jirtuyyuu jechuudha. Hedduu qeeqa guddaa kaasan jechuudha. Akkasumallee ijoollemmaan jaalsanyiitu amma kan jaalmarroo barbaadu irratti bobbaate tuni hedduun warroota gaddaan guutamanidha. Irra guddaan immoo irra hedduun isaanii ilmaan Oromooti. Harki guddaan jechuun guutuutti illee ta'uu baatu harki guddaan ilmaanuma Oromooti. Kuuwwan hoo maali jettanii yoo na gaafattanii kun warra addaqeedha. Warra duraanumayyuu garaa fi qaama ofii jijjiiruuf gara waraana bilisummaa Oromootti dabalame lootuu yookaan ergamtoota diinni ergateedha malee duraanumayyuu Oromoo qulqulluu miti. Warri sabaaf qabsaa'ee sabaaf dhugatti roorroof bahe kaayyoof bahe jiru keessa isaa sun har'allee gaddaan guutamaniiti jaalmarroo barbaadaa jiran. Garuu maaltu dirqamsiise yoo jettan ajajaa isaanitti kennameedha. Namni tokko gaafa waraana keessa jirtu ajajaatu sitti kennama. Ajajni gubbaa sitti gadi kennamu jaallattus jibbituus hanga waraana san keessa jirtutti dirqama kan keeti fudhatuun kophaa kiyyammoo mormadheen hin fudhadhu waan kana yoo jette tarkaanfii lubbuu kan keetitti kan sirratti fudhatamu jechuudha. Kun ifa biyya keenya keessatti lubbuun namaa lubbuu lukkuutu akka hanqatte shakkii hin qabu wal nama hin gaafachiisu jechuudha. Kanaaf ijoolleen quuqama sabaa qabanillee lubbuu fi sodaatanii dirqamni eega itti kenname keessi isaanii gaddaan guutamee osoo jiru gubbaan kolfanii gammadaa jaalmarroo barbaada itti seenanii jiran. Leencichi ni argama moo hin argamu kan jedhu bullee ilaalla. Akkasumallee waraanni kun dhugumatti waraana jaalmarroo ni mo'atamu hin mo'atu ka jedhullee bullee ilaalla. Akka waaqaan beekanii hada waaqaa naan jedha jette jedhan duraan jaartii mirqaanteeti. Maaliifin kana jedhe waan tokko tilmaamuun duratti yoo bubbulleetuma ilaalle wayyaa harmeen tante yookaan haati tee bareeddi jennaan daandii kanarra dhufti dhaabadhu eegi jedheen akka bareedduu fi akka hin bareenne ijuma keetiin murteessita. Ijji lamaan irra jirtu sirrallee ni jirti ilaaltaa jedheen jechuudha. Kana jechuun immooyatan jaalmarroon ni qabama hin qabamu kan jedhu tilmaaman osoo hin taane ijuma keennan argina. Yoo rabbi umurii nu tursiise ni agarra ni dhageenyaa jechuudha. Nu hunda keessaayyuu dhugaa saba keenyaa rabbi haa baasu ummata keenyaa rabbi haa gargaaru. Dhugaa rabbi uummanni baay'ee cinqii rakkoo hammana hin jedhamne keessa jira. Namoonni carraa kaameeraa carraa miidiyaa hin argatin meeqantami jechuudha. Yeroo ammaa kana akka malee viidiyooleen keessaa nu dhaqqabaa jirtu akka malee viidiyoo rifaasisaadha. Dhugaa rabbii wanni Itoophiyaa keessatti keessafuu giddugaleessa Oromiyaa fi gara naannoo amma gara Harargeetti jijjiiranii jiran jechuudha. Gara baha Oromiyaatti hedduu kan nama gaddisiisuudha. Dhugaa rabbii kanaaf immoo mootummalleen hamma dandame hamma humna isaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf waggaa 6 guutuu lafa akka ture yookaan akka dadhabaa ture ni beekama. Garuu hin banne inumaa ibidda ta'eeti Oromiyaa guutuu keessa bal'ate wal gahaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo akkasumallee immoo uummanni waraana bilisummaa Oromollee keessa jiru waraana mootummallee keessa jiru gaafa waraanni mootummaa itti dhufellee dirqama waa waraanni mootummaa jedheen godha hawaasni jechuudha. Sababa meeshaa badhatanii deemaniif lubbuu fi baraaruuf jechuudha. Yoo isaan ergaa isaanii fudhatu baatan
lubbuu isaanii baasuu irratti deema waan ta'eef jechuudha. Sigalee dabalataa waraanni bilisummaa Oromolleen gaafa dhufee dirqamsiisu dirqama ajaja fudhatan maaliif meeshaa baadhatanii deeman yoo isaan ergaa isaanii fudhatu baatan isin deeggartuu mootummaatti jedhaniin lubbuutu bahaa jechuudha. Kana gidduutti uummanni keenya rakkoo hedduu keessa jira. Waaqni isniin dachee fi samii uume furmaata nuuf haa kennu jenna waan biraa waan dubbannu hin qabnu jechuudha. Hedduu kan nama gaddisiisu waggaa jaarsa waggaa 60 olii hidhanii haala saniin akkas godhuuni hedduu nama gaddisiisa. Dhugaa rabbii kalee waraana bilisummaa Oromooti ufiin jechaa turanii har'ammoo deebi'anii kaayyoo makalee ufii isaaniiti diinan itti kokkee wal qabaa turan sanii har'a deebi'anii diina sanii wal ta'anii jaallan kalee qabsoo keessatti waliin hadhaa dhandhamataa turan ibidda dhugaa turan hundaayyuu har'a deebi'anii immoo walitti diina ta'uun dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa. Hundumaafuu Sanyii Nagaasaa seenaa gaarii ummata Oromootiif kalee qabsahaa turellee balleessee seenaa isaa biyya jala dabarsaa jira jechuudha. Seenaa ummanni Oromoo hin dagannee fi godaannisa madaa ummanni Oromootii fi waraanni bilisummaa Oromollee hin daganne waraana bilisummaa Oromoo keessatti akka uumee jiru kuni shakkii takkan qabu wal nama hin gaafachiisu jedha. Kanaafuu mootummaanu isa dhiisi waraana 500 qabatee galee kanaa miti isa dhiisi mootummaa waraana 1000 lakkaa'amu qabuyyuu taankii fi baankiin harka jirtuyyuu waraana bilisummaa Oromoo balleessuu hin dandeenye. Hundumaafuu gaa waan tahaa kan waliin ilaallu tahaa. Qophiin kun qophaa'ee kan irraa isiniif darbaa jiru chaanaala Oromaanidha. Namoonni chaanaala keenya hanga ammatti subscribe godhuun waan guyyaa guyyaan Oromoof Oromiyaa irratti Itoophiyaa keessatti ta'u kamiyyuu argatu yookaan dhagahuu barbaannan filannoo keessan chaanaala Oromaan godhadhaa. Subscribe godhuun viidiyoo laayikii godhaa akka namoota hedduu bira ga'u godhuu ni dandeessu. Yaada keessan komentii jalatti nuuf qoodaa akkasumallee viidiyoo sheerii waliif godhuu hin dagatinaa. Qophiin keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu ta'a. Sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.